Itoophiyaan biyya guddoo fi biyyoota Afrikaa keessaa birmadummaa isheetiif qachuun addunyaa irratti maqaa gaarii qabaachuun biyya beekamtudha. Biyyi birmadummaa ofii qabaachuun addunyaa irratti fakkeenyummaa olaanaadhaan kaatuu fi uummata guddaa qabdu karra galaanaatti dhiyootaati. Birmadummaan ishee akka sarbamuu fi yaaluun kan hin malle waan ta'eef karra galaanaa argachuuf hojiin hojjetaa jirtu. Uummanni biyyattii tumsa olaanaa taasisaa jiraachuu miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa kan himan. Uummatni malkaan qabne, uummanni holaan qabne, uummata jechuun danda'amu uummata guddaa gana gahuun. Uummata baay'ina ganaa addunyaa irra qabu kana dhabuun dogongora seenaa kalee keessatti hin ta'u dogongora keessaa san faarsuuf isa dallanu isa qeequ caalaa amma akka inni argamuu danda'utti dippiloomaasii argame kana mootummaa cinaa hiriiree hawaasa kana hojjetu taasisu dippiloomaasiidhaan karaa raawwachuudha. Karaa kamiinuu ta'inaan ulaan kun akka barbaachisu uummanni irra walii galeera argachuudhaaf immoo hojiiwwaatti aananii hojjetan mana keessoo isaa nageenya isaa keessaa eeggachuu biyyoota ollaa waliin tokkummaa hojjechuu waloo isaa keessatti rakkoon kana dura dhaabachuu danda'u tokkollee kan jirru uummanni beeka. Uummanni hagana guddatu lafti hagana bal'atu hulaa galaanaa dhabdee itti cufamee taa'uun seenaafis seeraafis waan sirrii miti. Kanaaf uummanni keenya kaayyoo amma karoora amma mootummaan kaahate kana cinaa dhaabbatee hulaa galaanaa akka argatuuf carraaqqii cimaa gochuu qaba. Kutannoo nama hundaa ta'uu qaba. Gaafii nama hundaa ta'uu qaba. Kun waan mootummaan siyaasa qofaaf ittiin darbuuf hojjetu qofaa miti kun. Kun wanta dhaloota dhufuuf lafa kaa'amee deema. Karaa dippiloomaasiitiin addunyaan hundi biyyoota beekaman lama warra faallaa Itoophiyaadha nageenya Itoophiyaa warra hin feene malee addunyaan guutuun akka hulaa galaanaa argachuu qabnu reedsii irratti deebi'u akka qabnu hundi walii galee jira. Dhimmi karra galaanaa argachuun dhimma garaagartee siyaasaa ta'uu dhiisee dhimma lammii fi birmadummaa biyyaa ta'uun hubatame hojiin dippiloomaasii irratti hojjechuu eegalame hanga galma gahutti cimee itti fufuu akka qabus kan isaan naaman. Hadhas burus dubbii dhaloota gaafii uummata Itoophiyaa hundaati. Kan deebisus lammii kana qaama siyaasaa aangoo argate muraasaati miti. Eessatti dhimma lammii Itoophiyaa hundaa fi barbaachisu. Dhaloota dhufuuf barbaachisu waan dhaloota hadha hojjechuutu jiraata. Waan hojjetametti anus immoo dhaloota hadha karaa agarsiisuun karaa sirriin barbaachisa. Siyaasaa miti kun mirga Itoophiyaan kaleessa qabdu karaa dogoggoran ta'een harkasiitii bahe kadeeffachuusis hadha mirga guutuutti qabdu waan namaa fudhachuusitiin waa isii harkaa bahe deeffachuudhaaf waloomaanii dhimma irratti hojjetamu jechuudha. Biyyi keenya rakkoo galaanaa kana hulaa galaanaa kana dhabuutiif baajata meeqa akka kafalaa jirtu ni beekama. Kanaaf baajanni amma hulaa galaanaatiif kabajamu kun kafalamu kun gaafa hulaanaa galaanaa argatee gara keessatti deebi'ee misooma meeqa hojjetuu danda'a. Kanaaf wanta hunda siyaasaan wal qabsiisuun qabu uummanni keenya. Ofii faayidaa kiyya naaf dubbata mootummaan kun naaf hojjetee amanee mootummaa duuka dhaabbatee sagalee ta'uu qaba. Sagalee isaa dhageessisuu qaba. Hirmaannaa barbaachisu gochuu qabaan jedhaan uummanni. Galaana Diimaa kanarraa kiiloomeetira 60 osoo jirru qa'ee osoo nu bira jiru lafa teenyarraa lafti keenya muramee irraa fagaannee dheebonnee beelooyne waan kanarraa har'aan tana hulaa galaanaa biyyoota biraa fayyadamuudhaaf maallaqa biliyoonatti lakkaa'amu qabeenya isaa karaan taane baasaadhaa jiraachaa nin guddadhaan nin jiraadhaanu rakkisaadhaa kanaaf guddina abdannu badhaadhina hawwanu fiduudhaaf hulaa galaanaa iddoo baharaan itti wal qunnamnu argachuun murteessaadha dhimma du'aa jireenyaati. Tokkummaa fi kutannoon uummataa fi mootummaan hidha haaromsaa irratti taasise karra galaanaa irratti injifannoon eegalame gama hundaanii akka milkaa'us kan dubbatan. Karaan taaneen karaa itti gaafatamummaa hin qabneen asiin dura akka Itoophiyaatti baheera mun Itoophiyaa kanan beeka laphee isaadhaatti hin beeka. Kana injifachuudhaaf waan lamatu lammii kanarraa nurraas eegama. Tokkoffaan dippiloomaasii fi hojii amma hojjetamee hawaasa biratti uumame kanaaf jenna kutannoo mootummaan agarsiise kana hawaasa keenya addee jirutti hojii misoomaa sirriitti kana walitti mucuumuudhaan biyya tokko guddaatti hojii misoomaa irratti hojii nageenya irratti sirriitti kutannoodhaan bobba'uutti jiraata xiiqii hojjetu qaba. Hidhaa guddicha haaromsaa walii gallee waliin hojjenne milkeessinetti hulaa galaanaattis ni deebina injifannoo Adwaa sadaffaadhaatis yeroo gabaabaa keessatti ni galmeessina kun shakkiin hin jiru rabbi nu bira jira.